bosona Oromiyaa cufa keessaa waraanatti jira. Akkasuma mootummaan aangoo irra jirullee nulleen ilmaan Oromootiif hin jira. Maybe hojiin waan biraa haa ta'u suni abbaan hubatu namuu keessatti ilaalee arga. Ni araaramnaa gara araaraa jedhu yeroo garagaraatti. Jidduu tana keessatti dararaan hawaasa irra gahaa jiru waan haganam jedha. Hadhaan hawwatiin Oromoo, ilmaan Oromoo dhadhamaa jiran waan haganam jedha. Mee kanarratti ammallee wanti gaafatamu araara karaa nagahaa qofa jedha. Aangoo irra jirullee nuti ilmaan abbaa gadaati ilmaan Oromooti jedha. Ammoo ka bosona jirullee ilma Oromooti. Jarri kun mee amma dubbii tana ilmaan Oromootti wal fixaara jechuudha dandeenyamu. Walii galaatii araaramaa biyya tana bulchaa jechuu dandeenya. Isin akka qabsaa'aa gamees saba kanaaf wareegama gana hin jedhamne kafaltaniitti mee kamtuyyuu irra uummata kanaaf furmaata? Furmaata waaraa fiduudha. Akka gaanfa Afrikaatti illee akka Oromoon furmaata waaraa argachuudhaaf akkin itti amanuttis akkin itti hubadhuttis shirri ummanni keenya guddaa shiran beeku. Mootummaa waan inni gubbaarra hojjetu argu malee shiranni keessatti jalatti awwaalu sana hin beekan. Amma maaltu deemaa jira? Finfinnee roomu eessa fakkeessuudhaaf wanni Finfinnee billicii muka dhaabanii karaa irratti boolee lafa maaliif deemama? Shirri kun maaliif deemama? Biyyaa yaadameeti? Oromoo yaadameeti? Itoophiyaa yaadameeti? No. Filmaata na dabarsaadha. Kanaan uummata ija qabuudha. Ammas uummanni mootummaa abbaa irree sana akka filatuuf uummata ija qabaa jiran. Kanaa miti. Dhugaan namni dalagu isa uummata ajjeesu, isa saba buqqisu, isa saba lubbuu namaati. Wanni qaaliin lafa miti, billicii miti. Kan itti amannu fooqii miti, dhagaa miti. Qaaliin lubbuu ilma namaa kan. Rabbii biratti illee kan qaalii oliidha. Rabbiin illee kan qaalesse dhiiga ilma namaa gannaquu fi lubbuu ilma namaa ajjeesu. Fedhu amantii haqa Islaamaa haa ta'u, fedhu Islaamaa hin ta'ini. Rabbiin haraam godhe dhiiga ilma namaa gannaquu ajjeesu. Isa kana wanni badaan. Namoota meeqatu buqqaa jira? Meeqatu qoonqoo bineensaan nyaadhamaa jira alatti? Meeqatu lafa deessee ulfatti deessu hakima dhabdee meeqatu lubbuun sii darbaa jira? Kana eenyutu yaadaa jira? Mootummaan yaadaa jiraa kan? Ispaaltiidhaa fi billicii zambaabaa karaa irra dhaabanii ifa baawuzaatti gadhiisanii nama goomsuu dura ilma namaa isa baadiyyaa keessa jiru sana isa buqqa'ee garba namaa ta'e dhalaan keenya har'a mana arabaatii fi biyya arabaa deemuudhaa fi biyya faranjii warra guddatanii deemuudhaa fi doolaaraa fi maallaqa barbaaduudhaaf hojii dhabdee dhalaan keenya garba namaa taateeti jireenya isii dabarsiti jechuudha. Achi immoo mana namaa hojjettee saba Oromoo bilisummaa saba Oromootiif immoo warra lolu immoo gargaarti jechuudha. Maatii isee osoo hin gargaarin, haadha abbaa osoo hin gargaarin, isiidhaa osoo hin darbin. Gabrummaan kana caaleen jiru. Isaan kanaaf yaaduudha. Har'a miliyoona meeqa alatti karaa nagaatiin leenjisanii erguudhaaf miliyoona meeqa leenjisaa? Miliyoona 10 moo miliyoona 5? Gabrummaa modernaayizd ta'e jechuudha. Kan nama inni duraanii ilma namaa gurguruun mirgi ilma namaa kabajamuu dhabee akka horiitti gurguramaa ture. Shonkoora oomishamaa ture, warshaa oomishaa ture. Akka horiitti funyaanii fi mormatti haadni kaa'ame har'a immoo karaa modernaayizd ta'eeniti asitti ni leenjiftaa dallaalaadhaaniti biyya arabaatii fi biyya faranjiitiif dhalaa keenyaaf dhiira keenya. Inni kan carraa sana dhabe immoo galaanatti yaa'eeti irbaata qurxummii ta'a jechuudha. Kanaaf eenyu yaade lammii kooti saba kiyyata akkas ta'e jedhee namni yaadu isa kanaaf furmaata godhe malee isa buqqa'u kanaaf furmaata godhe malee isa miidhama jala jiru waan nyaatu dhabee dhumaa jiru daa'ima qoonqoon dhumaa jirtu boorana laal horiin jalaa dhumee qoonqoodhaan dhumaa jiru isa kana kara ittiin guddisu yaada malee kara ittiin meeshaa
meeshaa waraanaa ittiin galchu gargaarsa argatamu meeshaa waraanaarra oola. Gargaarsi argatamu diroonii ittiin uummaticha xiqqeessan fixan isa isaanitti amanuu dide ittiin fixan. Ijoolleen har'a dirree qabsootti baate kun qeerroof qarree kaleessa kara nagaati jedhanii mooraatti galchanii summii nyaachisuu yeroo argan lakki gaaffiin hin deebinee jedhamee warra mootummaa deeggaruu dhabe. Kottaatii biyyi bilisoomteetti amma booda Tigreen galtee diinnis ba'ee lafa fudhadhaa kottaa liqii fudhadhaa kottaa mootummaa keessa aangoo warra itti amane warra dandeettii barnootaa qabu barnootaan dandeettii qaban yookaan immoo warra wallaalaa humaan beekne isaaniif sobamu akka horiitti isaaniif sobamu waanuma sitti naqan kan somba namaatiin afuura baafatu sammuu isaatiin hin hojjenne sana mootummaa keessa galchanii jechuudha. Warra akka Dooktor Eenyuugaa namticha kana maqaa namaallee haadhawullee haadhiisnuuti warreen akkasii kana fidanii aangootti kennan. Warreen kaan lafa liqii kennan. Gara pooyintii kennatti naa deebi'uudhaafi amma ka hidhatee bosona jirus ilma Oromooti. Haa jallatu kan goo gubbaa jiru ilmaan Oromooti. Jara kana jidduutti akka qabsaa gameessaatti furmaanni karaa kamiin dhufee uummanni Oromoo hafuura baafachuu danda'a jetta. Itti si deemaa ture. Inni waa'ee qabsoo qeerroo fi qarree kaasee fi warreen kanarra didan warreen lafaa fi liqii fudhachuu didan aangoo keessa galuu didan shororkeessitoota mormitoota finciltoota jechuudhaaniti akka isaan mana barnootaarraatis hojii isaaniirraatis baqatanii daggala bosona seenan godhan mootummaadhumatu carraa kana bal'iseefi. Waa'een filmaanni karaa nagaa yeroo dhibu irra guddaan gara qabsootti bilisummaa sanatti bosona seene jechuudha. Mootummaan kun gaa yoo shira kana dhiise hiikkattan malee qawwee lafa kaa'ati harkanatti kennaadha. Isaanis harkan kenninuudha miire. Gaaffiin Oromoo deebi'uu qaba. Gaaffiin abbaa biyyummaa deebi'uu qaba. Gaaffiin diimokiraasii uummanni Oromoo harka isaatiin shirrika keessa hin jirre osoo hin hidhamne osoo hin dhiitamne osoo hin rukutamne osoo hin ajjeefamne osoo hin ari'amne hin doorsifamin harka isaatiin yoo sirni mirgi diimokiraasii sun kabajame mirgi uummanni Oromoo kabajameef abbaan biyyummaa abbaan mirgummaa Oromoo biyya isaa irratti yoo kabajameef qofa yoo kabajeef qofa furmaanni argama. Yoo sanan ta'in boris qabsoo kunaa galuu kabiraatti fufuun inuma hin oolu. Hayyee galatooma dhuguma kanaaf wanni gaaffii kana isin gaafadhuuf namoota qabsoo kana keessa miidhamni guddaan irra ga'e keessa nama tokko taatanii akkasuma dogoggorri asiin duraallee akkamitti uumamaa akka ture waan beektaniif jecha gaaffii kana isin gaafadha. Warri bosona jirulleen yoo nu dhagaye kan mootummaatis yoo nu dhagaye rakkoon jidduu jaraatitti uumamaa jiru ammoo hawaasa Oromootiif dararaa hagana hin jedhamne dhalee jira. Beelaa buqqaatii hagana hin jedhamne dhalee jira. Lubbuun kumaatamni badaa jira. Kun ka bosonaa deeggarta jira. Ka bosonaatillee kaan mootummaa deeggartadha. Jidduu kana keessatti hawaasni Oromoo cilee ta'a jira jechuudha. Kanaaf hin gaaffii kana isin gaafadhe. Kanaaf furmaanni ka dhufuu danda'u akka isin naa kaaftanitti illee dhugaadhaan warri aangoo gubbaa jirullee saba kanaaf furmaata fidduu yoo barbaadan. Ka bosonaallee ka qabsaa'u saba kanaaf yoo taate furmaanni ka dhufu wal hubatanii mirga uummata kanaa gara kamiinuu yoo eegame nageenyi uummataa ni dhufa jennee yaanna. Mee yeroo qabsoo bilisummaa keessa turtanitti hidhannoo keessa turtanitti namoota akka Jaalnadhii Gammadaaf as akka dhaqqabdan dhagahee jira. Mee adeemsi yeroo san Jaalnadhiin fa'a itti dhabamuudha. Akkam ture mee haalli sun haala Oromoon guutuu yeroo cufa gaafii gaafatu waan kana isin akka qabsaa gameessaa fi jaala yeroo san hojii jajjabaa keessa turtaniititti isinis akka nama hidhaa waggaa haganaa hidhaa keessa dararamaa turtan hidhaallee jiraatanii carraa wayii walitti isin fideeti jiraatu akkasuma qabsaa'ota akka isaanii dhabaman ka biraa kan isin yaadattan mee seenaan sunniin akkamitti kaafame qabsaa'ota Oromoo biratti akkamitti beektan isin?
gaariidha. Wanni kun qabsaan tokko ergi qabsoodhaaf saba isaatiif bilisummaa saba isaatiif lubbuu isaa wareegame ergi if kenne wanni isarra hin geenye hin jiru. Wanni lafa kanarra jiru wanni isarra hin ga'u jedhee inni eeggatu hin jiru jechuudha. Saniif wanni gaariin jaalladhiin baay'ee sodaatu diinilleen wayyaaneen illee baay'ee nama isaan sodaatan keessaa baay'ee nama tokko jechuudha. Namoota akkasii keessaa Jaal Gammachiis tokko kan baha kan Nagallee Booranaa kanatti osoo chaartira keessa jiru nama jabaa ta'uu isaatiif lolchiisaa waraana bilisummaa Oromoo jabaa ta'uu isaa beekuudhaan kan isaan waajjiratti walga'iidhaan waamanii waajjira keessatti rashanan. Ijoollee yeroo sana keessatti shugguxiin walga'ii karaa nagaatiin waliin haasa'uuf deemnaa jedhee rakkina jiru furuu deemnaa jedhee waardii alatti dhiisee biiroo yeroo inni isaan wayyaanee bira ol seenu biiroo keessatti rashanan. Jaal Gammachiis nama yeroo birat leuqatina lasraa zamachaa jedhee dargiin bobbaasu keessa yeroo sana keessatti warreen hojjetaa turanii fi achirraatii dargiin itti dhaqqabnaa warra qabsoo bilisummaa Oromoo seenanii jaarraa abbaa gadaa fa'a wajjin jalqaba waraanummaa warra seenan keessaati jechuudha isaan Jaal Gammachiis dhaabaa kun. Egaa jaalladhiinis namoota yeroo jalqabaa qabsoon kun sochii barattootaa irraa kaasee waa'ee bilisummaa Oromoodhaa irratti ejjennoo fi amantii guddaa nama qabuudha. Nama sabaaf sablammii biraatiif illee mirga namaallee baay'ee nama kabajuudha. Jaalladhii gammadaadha. Hedduun illee waliin illee ture Harargees waliin tureera. Yeroo isaan Harargeerraa ergamanii Jaal Barantuu wajjin kora sabaa lammaffaa taa'uudhaaf walgahii jila qabsaa'otaa waajaa qaaka jedhamu jila qabsaa'otaatiif 1988 akka faranjii dirree dhiyaa dhufanii karaa Sudaaniin dirree dhiyaa dhufanii walgahii jila qabsaa'otaa jaalladhii faana achitti qooda fudhatanii ni galanii Harargee bahatti deebi'anii osoo isaan dirree hin gahin Hargeessa turanii nutillee nama 12 Jaal Diimaa Noggootii fi Jaal Gabbisaa Jaal Daawud dura ka ture ajajaa waraanaa tokko Jaal Gabbisaa jedhanii Harargee keessatti nurraa wareegame nama 12 jajjabee nama 6 fi dhalaa nama 2 hoogganoota nama 4 Jaal Diimaa fi Haile Sillaasee yookaan Hussein Likkii jedhama. Jibril Cayaa waajjira Sudaaniidhaa ka ture nama Harargeeti. Ammallee Jaal Gabbisaa kana taanee nama 12 kana taanee osoo kora sabaa lammaffaa sana taa'uudhaaf qaamni dhiharraa ergate jechuudha. Osoo achi deemaa jirru Ogaadeen keessatti nurraa kufan Jaal Gabbisaanis ajajaa waraanaa kunis dabballeen sunis inni gara nama hedduun nurraa kufe waraanaa Harargeessarraa wajji kaanee wajjin xiqqaatee gara nama 200 dhiyaatutu dhume nurraati. Hangirraa hafee wanni fixe kun maali? Dargi nutti dammaqee lafti diriiraa waan ta'eef qabri bayyaa naannoo Jijjigaa gaditti qabri bayyaa jala lafa dheeraa halkan guutuu deemaa turan bullee nyaanni hin jiru bishaan hin jiru ni dheebote namni dadhabee asli Oromoo kunis nu duukaa jirti gaafas. Jaal Diimaa dhukkubnaan ana waardiyaa Jaal Diimaa biratti na hambisan. Tirsiitii ganda dhoksaatii achi keessa bulchitanii ana Jaal Qilxoo aadaa nama Arsiitii ajajaa waraanaa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ture tokko isaa Sheek Xaliileessaa ammallee ni jiran Jaal Diimaa kana fi ammas nama karaa beeku. Ogaadeen kun gara kanan deemaan beektu kompaasiidhaan deemta halkan jechuudha. Kompaasii laallattee baha dhiyaa kaaba kibba kallattiitti deemtu kanaan deemta malee hin beektu jechuudha. Diriiraa akka nama bahaararra jiru fakkaata naannoon Ogaadeen keessi. So lafa sana keessatti waraana kanatti bari'e. Itti bari'e ganama dargiidhumaan walitti lafaa ka'anii
dhukaasa waliin jalqabanii gaala sagalee farree 18 wayii fe'anii deemna. Kora sabaa lammaffaa taa'uudhaaf meeshaan galaan nyaanni wanni kora sabnaaf qophaa'e hundi. Kana hunda achitti nurraa fite horiis ni dhumte meeshaanis hanga danda'an ijoollee walitti qabanii gubanii gaazatti firfirsanii lolatti uffatanii namnis kafaffaca'ee aduun dhihuutu namni lubbuun hafee kan hafe kan Somaalee Booramaa gaddeebi'e kan karaa sana kutee dirree gobeellee seenee jechuudha. Faafameen daakataan achiin. Baay'inni waraana adda bilisummaa Oromoo yoo san hagam gaafa Harargee Cibirraa humni lolu humna Cibirraa lama akkas ta'a. Karaa dhihaa garuu birgeediidhaan jira. Wallagga yeroo sana zoonii 3 keessa jira. Nuti warra Sulula Abbayyaa irra ture. Zoonii Sulula Abbayyaa jechuun achiin mana Sibuutiin Matakkal fi hanga Goojjamitti seennee lolla jechuudha. Nuti Abbayyaan ceenee yeroo sana Sulula Abbayyaatiin nuti ajajaan Sulula Abbayyaa kaasa'uun haftee kan Finfinneetti nurraa ukkaamsan kana Tigreen nurraa ukkaamsitee bakki inni bu'ee kuma jaalladhiidhaa dhabame. Ajajaa sana ture. Humni biraan humna mana Sibuuti. Gaafa kana waraanni kun eessarraa ka'ee gara Gobeelleetti deema yeroo sana. Waraanni Gobeel inni bahaa Gobeelluma jira. Waliin quunnamuun hin jiru. Teelegiraama gurguddaa. Ka Tigreen amma lafa Ogaaden kana keessatti lola irra bante kun eessarraa ka'e kan Argeessarraa ka'e. Argeessaa ka'ee nuti namni 12 siin jedhe dhiyaarraati ergamnee dhumne. Gabaasaa humni dhiyaa Jaalleencoon lataadhaa itti aanaadhaa jaalgalaasaati dhiya jiraame dhiya isatu hoogganaa jira jechuudha. Bahaan immoo jaalgalaasaatu hoogganaa jira. Jaal dhugaasaa bakka koofaa jira. Jaal guutamaa hawaastu jira. Jaal nadhiitu jira. Jaal bireessotu jira. Jaal abbaa biyyaatu jira. Jaal toomsaatu jira. Jaal araarsoo biqilaa kana faatu jira. Hedduudha jechuudha. Warreen waraana gadii malee jechuudha. Hoogganoon. Dhihaan immoo Jaalleencoo lataa, Jaal Gabbisaa, Jaal Milkeessaa, Jaal Daawudis yeroo sana reefu mana hidhaatii bahee dhufa jechuudha. Gaafa inni mana hidhaatii bahee dhufu nuti bobba'ee waraana keessa jirra. Yeroo hedduu qeeqni ka'u tokko ni jira. Waraanni silaa eegaa yaadii seentee yaadii wal dhabaniiti kan Eertiraa seene. Isin waraana Eertiraa seene keessa jirtan moo isin mana hidhaatti haftan? Mana hidhaatti ni lafe. Mana hidhaatti lafee waraanni sun inni dhihaan baafate Sudaan seene Eertiraa dhaqee waraana ergasii xiyyaamanii fi Suudi Arabiyaarraa, Sudaanirraa, kanarraa, Jabuutiirraa walitti qabachuudhaan inni kaan karaa Jabuutii bahee inni kaan karaa Argeessaa karaa Muqdishoo bahee jira. Achitti wal gaannuti carraa bahuun arganne Harargeetti kan hin qabu. Sababii faca'iinsa waraana adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf yeroo 1992 eega chaartarri seenee booda waraanni dameejiin kunniin gargar faca'uudha. Kun ka Eertiraa seenee caafinatti seente malee. Sababni faca'uudha lola Tigreetiin moo rakkinna hooggansa keessa jiru? Shiraa isiniin jedheera. Yeroo hunda shiraa wannaan jedhuu fi shirri yeroo sana ta'e maali? Taajaabiin akka nu gidduutti argamu. Taajaabiin filannoon kun chaartira kanatti seenuudhaaf taajaabota keessa. Taajaabiin kun abbaa badii eenyutu karaarraa maqe eenyutu seera kana cabse jedhee kan to'atu jechuudha. Qaamni walaba ta'e. Amerikaa fi Eertiraa filame. Eertiraan gama bilisummaa ishee ayyamameeraaf yeroo sana bilisummaa ishee wannaa irratti chaartirri yookaan immoo maali chaartirri yeroo sana murteesseeraaf jechuudha. Eertiraan walaba ta'uu qabdi. Kanaaf Tigreedhaaf ABO gidduutti immoo taajaabii ta'uudha. Afaan Tigree dubbatu deeninnatiin Tigree Eertiraa ta'anii taajaabii kanatti dhufan.
deemneti Tigireeti. Maaliif hin jedhaa? Namni ija kiyyaan arge kan ergan qabame na qorate nama taazzaabii ta'ee kaarra makkalaa nu bira ture. Dirraatti kan yeroo an qabamu hirnarraa na fuudhanii dirraa na geessanii dirraatti arattanyaatti kan mirmaraaf naa dhiyaate nama gaafas taazzaabii ta'ee makkala mooraa waraana bilisummaa Oromoo irra taa'aa ture. Tigireedhaan. Maqaa Eertiraa fakkaate. Maqaa Eertiraa fakkaate. Okay. So shirri kun maal godhee Amerikaan nama waraanasii yookaan isin filannoo irra wannaa jette malee nama keessee bakka waraanni bilisummaa Oromoo gale kanatti hiikkatee gale kanatti hiikkachuu qabaa jedha. Akkeeru sanis hiikkachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo haa ta'u, waraanni Waaqoo Guutuus haa ta'u, waraanni Jaarraa Abbaa Gadaas haa ta'u, waraanni biraa kan biyyattii keessa jiru hiikkatee karaa nagaatiin harkaan filannootti deemuu qaba. Qawwee lafa kaa'ee jedha. Biyya kana immoo kan eegu ittisa biyyattii kan ta'uu danda'u humna guddaa kan qabu waraana EPRDF yookaan wayyaanee waan ta'eef isaan kun hiikkachuu qaban humna biyya eegu ta'uu qaban. Jedhan. Amma isaan eenyu sakaaluu deeman? OPDO'n jalqabumaa from the very beginning fageenya irraatii wanni ka'uu qabu maaltu jira? Adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Tigree yookaan TPLF, adda bilisummaa Eertiraa taaneeti adda tokko uumnee dargii kuffisuu irratti walii ta'an. Eertiraan kana irratti kaayyoon jijjiirre. Jabahaallee haa kuffiftu malee dhaaba laafaa jettee dhaabni Isaayyaas yookaan immoo EPLF dhaaba jabahaa jedhamu sana onnaa jedhee jabahaa tariir Eertiraa isa jedhamu sana dhabamsiifteeti Eertiraa Haarnet Gimbaa adda bilisummaa uummata Eertiraa kan jiru Hizbaawii maal jedhe EPLF jechuun Eertiraa People Liberation Front sana uuman. TPLF garuu gaafa waraana dargii walitti hartee boojitu maal goote? Warra akka Abbaa Duulaa, warra akka Taayyee Taklaa Hayimaanoot yookaan immoo Kumaa Dammaqsaa, warra akka eenyu jedhamu hedduudha. Isaan kana matalaqoota kolleerota maarree kumaandaroota dargii kana walitti qabdeeti nu wajjin loltumu. Nu wajjin ijaaramtanii Oromoof loluu ni filattumu. Abaa'ootti hidhattu yennaan lakkii nuti isinii wajjin loluu filannaa jedhan. Abaa'oo faallessuuf deemti amma. Amma isiin Eertiraa Tigree qofa bilisoomsitee jiraachuun akka hin danda'amnetti amante jechuudha. Kanaaf maqaa Itiyoophiyaatiin kaayyoo si jijjiirti. Adda bilisummaa Oromoon jijjiirre. Eertiraan hin jijjiirre. TPLF Hiwaat Hizbaa Wayyaanee Haarnet Tigraay inni jedhamu sun maalitti jijjiirte? EPRDF'ti. Itoophiyaa EPRDF Itoophiyaa People jetteeti dhaaba sabaaf sablammoota ijaarte kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo faallessuudhaaf OPDO darraatti dhufanii ijaaran jechuudha. Ergi Shawaaseen. Sani yeroo sanuu shiratu jira. Shirri kun immoo dhuguma karaa nageenya saniin furmaatatti deemuudhaaf hin turre. Shirri kun har'a sarka lafa jalaatiin akkasitti deema. Waraanni adda bilisummaa Oromoo hiikkatee mooraa jiru sun akkasitti. Abaa'oon illee marsanii akkamitti cabeessa jedhurraa. Gaafii tokko bakka kan akka isin kaasu. Abaa'oolleen hooggansi abaa'oollee ofii isaatii keessoo isaatiitti wal qocoluu irratti fakkeenyaaf yeroo gara jaalgalaa isaa dilboo hooggansarra turanirra dhiibbaan isaan irra godhamuu fi gara jaaldaawut gara aangootti dhufutti illee wantoonni sunniin illee akka abaa'oon dadhabuuf dhiibbaa guddaa godhe jira. Wanta kanarraa maal kaaftan? Isa kana diippilii illee akkasitti gadi fageenya rakkina isaan irratti wal dhaban kanallee yoon beeku baadhellee leencoolotaa kun yeroo hedduu itti aanaa jaalgalaa isaati. Egaa kora sabaatu fila. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo yeroo hunda kan hoogganu kora sabaati. Korri sabaa miseensonni
waraana bilisummaa Oromootii fi miseensonni adda bilisummaa Oromootii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo hundinuu keessaa alaa nama bakka buufatee kora sabaa irratti ergateeti of keessaa nama fila. Namni of keessaa file sun gumii sabaa filaa yookaan immoo seentiraal komitee yeroo inni filu seentiraal komiteen immoo miseensa nama 18 qabu shanee gumii kan amma jedhamu polit biiroo abaal yookaan koree hojii raawwachiiftu warreen mootummaa keessatti koree hojii raawwachiiftu jedhama. Miseensa nama 18 qaba. Isaan sana of keessaan fila. Miseensonni nama 18 koreen hojii raawwachiiftu kun hayyuu duree fi itti aanaa hayyuu duree of keessaa fila jechuudha. So bifa kanaan korri sabaa Galaasaa Dhaafii itti aanaa Jaalleencoo filuudhaan Jaalleencoon dhiya jiraata, Galaasaan baha jiraata. Yeroo walitti dhufamu yeroo sanitti Galaasaa humni baha jiru ta'ee humni dhiya jiru keessaayis irra guddaa yeroo kanatti hin amanne hiikkachuu sanatti hin amanne jechuudha. Jaalleencoon immoo karaa nagaatiin yoo sabni Oromoo yoo bilisoome dhiiga dhangalaasuun namni du'uudhaan maaltu nu barbaachisa? Nageenyaan uummanni Oromoo bilisummaa isaa yoo gonfatee waan jedhutti amana. Kanaaf yeroo san irratti wal mormiin ni jira. Lakkii inni jedhu kun ni jira. Osuma yoo lakkii osuma jedhanii dhuguma godhanii namoota Finfinnee irraa yeroo ba'an ukkaamsu. Walgahii godhanii nama waamanii rashanu. Hoogganoota ija ta'an dabballoota bakka isaan uummata barsiisuuf yeroo bobba'an baajeta mootummaa ce'umsaatu yookaan chaartara mootummaa chaartara yeroo saniitti mallatteessee baajeta wannaa godhagaa hoteela inni qubatu kanatti halkan naqanii alaanitti qollofanii ibiddatti naqanii gubu dabballoota keenya gocha kanaan raawwataa ture. Osoo gochi kun raawwatu kamitti kana gocha waliin teenyaadha. Galaasaa afaan Jaal Dhugaasaa afaanis Jaal Daawud afaanis mormiin isaanii guddaan kana ture Jaalleencoo. Jaalleencoon immoo lakkii carraa kan of harkaan baafnu jechaa ture. Achumatti rakkinni kun garaagarummaa fide osuma mooraatti osuma kana hunda obsamnee jiraannuuti mooraatti dhuftee halkan nu marsitee Tigreen bakka jirtutti. Almost isii yeroo kana maal gochaa jirti? Sudaan keessaa dhatteetu dubbee keenya magaazina keenya humna qubsuma makiinaa dhuunfatte. Sudaanii wajjin daftee hariiroo uumte. In dabarte Keeniyaa keessaa dhufteetti dubbee kutte isin akka waraanni biyya keessa jiru lolli yeroo ta'u hin baane haala mijeessite waan isin lasiin jedhu yerootti humni Seefuu Muummeefaa meeshaa adda addaa waraanaa bitanii Booramaarraa yeroo isaan dhufan isin gidduu kana kuttee jirti jechuudha akka meeshaan hin seenne. Haala kana mijeeffatte isin chaartera sana keessatti haala mijeeffannaa irra jirti malee akka harkaan adda bilisummaa Oromoo hin moonne ni beekti jechuudha. Wayyaanee yeroo sanatti. Kanaaf halkanuma tokko nu duuba kutanii maaliin jedhu abbaan mooraa isaanii ana Jaal Birisos Jaal Atoomsaa fa'aa qacaarra yeroo turan Arawaaca abbaan mooraa isaanii ana ture. Maalii ibidda achirraan gad deemu numa jenna. Isaan nu duuba kutanii jechuudha. Nuti as qubannee jirru nu duubaan kutanii masalaa irraan ba'anii gooroo re'ee irraan ba'anii akka nuti gammoojjiitti lolliyoo keessaa ka'e gadi hin baane nu duuba dhuftee kutte jechuudha. Yeroo waraanatti erginu wayyaaneedha. Halkanuma sana dafaa hidhannoo keessan deeffadhaa ba'aa jedhame ni baanee dadariin karaa hundaanuu nu marsite jechuudha. Dhiyaattis akkasuma horrattis milkeessaa gada. Shaawee fa'aasiin illee yeroo sana yoon hidhan. Baalee keessaan illee. Baaleen illee akkasitti bakka tokkotti sa'a tokkotti yeroo tokko keessatti bakka inni qubatee jiru beekamaadha miire. Diinatuma isaanii sila siin jedhu sana jiraa miire. Eertiraa fakkaatanii afaan Tigree haasa'u. Maaliif afaan Eertiraa haasa'u? Okay. So bifa kanaanitti wal dhabbiin sun akka waraanni laaftuutti galaan ukaaftee ergii kaatee yoo rasaasni siin guuttan isa ofirkaa yoo fixxe maaliin loltanii ciniinta. Namni sirraa madaa yoo karaa duubatti baafattu hin jiraanne duraan Sudaanitti baafanne Somaaleetti baafanne Jabuutiitti baafanne amma waraanni yeroo sirraa madaa'u garatti ba'u yoo hin qabaanne akkamta haala sana carraasanii miti nu harkaa baasan gaafa sanis waraanni